السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رانتا سينا جايباتك قبل لي عن لجرا سينا انتوني سكني قلت برسيستون كتا شن برسيستو أنا دري شن برسيستو قفتك أول سنتي جولي سيتي مالجي شي قلتي براتوتي سيتين براتوتي خيجي دقايتين أرى سينا جايباتك كان سني فيما أرى جزي بروم سخنة أمورتاني منقلتني ماتي خيساني وجين taphattanii yeroo gaarii dabarsitanii galgala gizee hirriibni dhiyaate karaa iddoo hirriibaa keessanii deemtan jettiin bakka hirriibaa keessan deemtanii hirriibni isin fudhate isinii hirriiba keessa jiru rafu jirtan manaama agartan jettiin manaama kana keessatti isinii fi maatiin keessan wal qabattanii iddoo bashannanaa yookaan iddoo daawwannaa bineensota bosonaa dheetan zuu bakka jedhamu jechuudha. Achitti bineensota bosonaa kan hidhamanii jiran sibiila keessatti daawwattan maatii keessanii wajjin as utaaltan achi utaaltan kan maatii wajjin yeroo gaarii dabarstan kana maatii keessanirraa fagaattanii bineensa kana daawwannaa heddummeestanis. Bineensota kana keessaa sattawwaa, arbaa, waraabeessaa bineensa adda addaa kan agartan duuba dhumarratti bineensa tokko fagoo ka jiru agartan hidhamee sibiila gurguddaa kanaan bineensa guddaa achi keessa jira bineensanis qarreensa kun sibiila adda addaan hidhamee guduunfamee akka achi keessaa hin baanetti kaayanii jiran isin dhaabbattanii bineensa kun silaa hidhamee jira waa takka nu godhuu hin danda'u sibiila adda addaan hidhamee waan jiru jechaa bitanii dhaabbattanii itti qofaltan ni daawwattan ni ilaaltan bashannantanitti bineensa kun ni lola ni aara qottee isaatiin sibiila kana baqeessee bahuuf akka yaalii godhu jira duuba isin dhaabbattanii boodarra rifattanii yaaddoytanii irraa xiqqashacha siiquu eegaltan deemuu eegaltan kanuma tasatti dingata lafaa keetu malee bineensi qarreensi kun sibiila kana cabsee achi keessaa bahe qarreensi sibiila keessa hidhaa jiru san sibiila san cabsee sibiila keessaa bahee utaalee fiiginsa kara keessan eegale isinis duraa fiidan iyyaa booyaa duraa fiidan osoo qarreensi kun isin jala fiiguu dhagaa tokko gufattanii lafa qoftan lafa gizee qoftan duydaan lafa qoftanii fuulaan qarreensa kanaaf gubbaa laaltan qarreensi kun isin gubbaa dhufee isin ciniinuuf isin nyaatuuf isin adda kukutuuf isin gubbaa dhaabbatu jira duuba gaafii nan qabu barattoota bakka kanatti mee maal gootan jetteen akkamitti leenca kana qarreensa kana jalaa baatan bineensa hamaa lafee keessan adda buqqaasuu deemu isin gubbaa dhaabbatee ilkee adda baasee qottee sana tolfatee isin gubbaa jiru akkamitti jalaa baatanii jetteen kana duuba barattoota keessaa tokko harka baase barataan utaashanii kun jechuudha barsiistuu anaaf beeka jeen mala haa mee himii jetteen akkamitti jalaa baata qarreensa kana jalaa jennaani ani dhiitichaanin dhahaa harkaanin dhahaa nin lolaane nin itti dhiyya akkasitti firraa deebisaa je'ee him gaarii jetteen namni biraa yaada ni qabaa jettee gaafatte namni biraa barataan biraa harka baase ammaas ani immoo akkaan godhee jeen barsiistuu ummaatii yaayyaama abbaa kiyyaayyaama nama tokko moggaa jiruun yaamee dirmannaa dhaqqabaa jee waywaadhaa jee akkasitti qarreensa kana namni guddaan dhufee narraa ari'uu danda'a jee yaada kannaate kunis yaada gaarii jetteen namni biraan jiraa yaada kannatu jennaani barsiistuun gaafatte barattuun takka dhumarraa kilaasii duubarra tateessu harka baastee barsiistuu anaaf beeka jetteen akkaan godhu qarreensa kana mee akkam gootee barattuuti jennaani qarreensa kana akkaan itti firraa ari'u ittisu malaan qabaa jetteen malli kee maali jennaan barsiistuun ija tiyyaa banadhaa jetteen maal jechuudha hirriibarraa hin ka'aa barsiistuun manaama keessatti zuu dheeyxanii bakka bineensa daawwannaa achitti qarreensi isin ari'ee isin qoffisee jettii himtee fi seenaa qarreensa kana jalaa bahuuf waayinaan godhu jetteen barattuun san ija tiyyaan banadhaa hirriibarraa hin ka'aa dubbiinu abjuudha manaama malee zaahiraa miti dhugaa miti ija tiyya gizeen banadhe qarreensi sanis hin jiru anis bakka daawwannaa san hin jiru bakka hirriibaa kiyyaarraa fujjiraa jetteen barsiistuun
atiitu harkatti jen deebisaa bareedaa qacarraa harkatti ittiin duuba seenaa tanarraa waan isiniif galu hedduu jira jeetiin amana isin hundinuu waan irraa hubattan seenaa tanarraa hedduu jira jeetiin amana koomentii keessatti yaada keessan naaf kennaa ani gabaabduutti immoo taniin isin biraan ga'u yoo jiraate seenaa tanarraa dhaamsi maali nama hedduu jira jireenya keenya keessatti ni agarra Ameerikaa keessatti amma arkaa jira namni ajjeefamaa ka jiru biyya keenya keessatti sandaran ajjeefamaa jira guyyaa adii duuba ummata kanaaf ummata kanatti ajjeefamaa jiru seeraa alatti isaan kanaaf maal godhaa jirra nuti tan biraa tanin dhaamsi biraa qabu maali mees jireenya keenya keessatti waan akka bineensaa amrii jabduu takka tanura jirtu jira halkanii guyyaa nu darartu amrii jajjabduu amrii san jalaa bahuudhaaf wanni nuti godhuu qabnu yoo jiraate ija teenya haatti banannu ija diimtuu teenya haa agarsiisnu hogguusan leenci badaan fokkotaan san yookaan qarreensi nurraa utaalee deemuu danda'a jechuudha. Manaama keessaa haa kaanu hirriibarraa haa dammeynu hogguusan bineensi kun nurraa ka'uu danda'a galatooma arraaf kanaan qaba.